Oromiyaa keessatti faallaa nagaa waraana filachuun mootummaa Itoophiyaa kasaaraa hammaataaf saaxilaa jira. Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin mootummaan gaggeessaa jiru xumura akka argatuuf yaadni araaraa dhiyaatee torbanootaan booda tibbana haalli waraanaa hammaataan kan duraa ol dhaga'amutti jira. Araara marsaa duraa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaritti gaggeeffamaa tureen booda nagaan ni bu'a jedhamee abdatamus amma haalli jiru faallaa sanii ta'eera. Kun ammoo mootummaan nagaa filachuu irra waraanatti amanuu isaa akka ta'etti himamaa jira. Wayita waa'ee nagaa lallabutti mootummaan waraana Oromiyaatti banee jiru kanaan hawaasni nagaa bakkeewwan baay'eetti akka du'an taasisaa jira. Mancaatiin qabeenyaas uummatarra dhaqqabeera. Wiirtuu jireenya Itoophiyaa kan taate Oromiyaan nagaa dhabuun ishee bubbulus waggoota 4 as bifa addaan haalli naannichaa waraanaan dhuunfatameera. Lolli kun hawaasa nagaa Oromoo bakkeewwan hedduutti maqaa shanee jedhu itti moggaasuun ajjeesuu, mana irratti gubuun mancaasuu dabalatee yakka waraanaa caasaan mootummaa Itoophiyaa dalagaa jiran daranuu hammeessuun dargaggeessi Oromoo akka jiruun qawwee akka kaasu taasiseera. Wayita ammaa kanas humna Oromoon ijaarratee jiru sadarkaa abdachiisaa irra akka ga'u ta'eera kan jedhu maddi odeeffannoo. Haala kana waraanumaan to'achuuf ammallee abdii osoo hin kutiin sochii caasaan PP taasisaa jiru biyyattii sadarkaa hammaataaf yaachisaatti tarkaanfachiisaa jiraachuu caqafameera. Dargaggoota Oromoo jireenya dhorkataman kanneen qe'ee isaanii jiraachuu molqaman dirqamaan dhiibamanii akka qawwee kaasan taasiseera. Humnaan adeemuu fi sochii Oromoon cabuu qabaa jedhuun bulchiinsi biyyattii taasisaa jiru waraanni guddaan naannicha keessatti akka babal'atu ulaa saaqeeraa jedhu kanneen itti siqeenyaan hordofan. Haalli kun dhaabbatee nagaan rakkoo jiru furannaa nagaatti deebi'uuf katannan nan hojjedhaa kan jedhu mootummaan akkaataa itti miidiyaa irraan dubbataa jiruun faallaa waraana guddaa Oromiyaatti bobbaasuun aarsaa guddaa hawaasni nagaan akka kaffalu taasisaa jira jedhu maddeen amanamoon. Lolli Oromiyaa bakkeewwan hedduutti akka babal'atu taasisaa bifa afaan faajjessuuf toluun miidiyaan ammoo waa'ee araaraa tokkummaa fi misoomaa kan dubbatu mootummaan haleellaa guddaa hawaasa Oromoo nagaatti banee jiraachuu gabaasaaleen madda odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo ifoomsaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo lolee injifachuun qabaa dhaadannoo jedhuun Oromiyaa bakka hedduutti yeroo ammaa lola banee kan jiru mootummaan kasaaraa guddaaf saaxilamuu maddeen odeeffannoo ibsaa jiran. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Kombolchaa keessatti lolli guddaan guyyaa har'aa adeemsifamaa ooluun himameera. Waboon lola guyyaa har'aa roobii caamsaa 17 2023 magaalaa Kombolchaatti gaggeesseen caasaa mootummaa magaalattii keessaa lolee baasuun hidhamaa siyaasaa 100 ol hiikuu maddeen odeeffannoo fi hawaasni naannichaa ibsaniiru. Meeshaa waraanaa gurguddaa dabalatee kilaashiif rasaasa hedduu dhuunfachuu himameera. Waraanni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi kaanis booji'amuu kan hime gabaasichi waraanni mootummaa humni dabalataa bakkichatti bobbaafamus lola waboo jala dhaabbachuun akkaan ulfaataa itti ta'uu eerameera. Giddugala Oromiyaattis caamsaa 13 bara 2023 irraa qabee guyyoota 3 oliif hanga har'aatti lolli guddaan waboo fi mootummaa gidduutti adeemaa jiraachuu kan hime maddi odeeffannoo keenya tarkaanfii ofirraa qolachuu waboon taasiseen loltoonni mootummaa Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman dhumaniiru. Kaanis booji'amaniiru. Haala kanatti mufannaa qaburraa bifa haaloo bahannaan hawaasa nagaa haleelaa kan jiran waraanni PP lubbuu lammiilee nagaa galaafataa jiraachuu odeeffatameera. Haala kanaan caamsaa 13 2023 lixa Shaggar Aanaa Mindaaqanyi ganda Gijjoo Kombeetti ijoollee maatii tokkoo dargaggoo guddataa kumsiisaa rasaasaan rukutuun yoo ajjeesan obboleettii isaa qaama miidhamtuu kan taate durbee bixilee kumsiisaa rasaasaan jilbaa ol rukutuun waraanni PP madeessaniiru. Dabalataan dheengadda caamsaa 15 bara 2023 ganda Galaan Waddeessaatti nama 2 yoo ajjeesan nama 3 madeessuu maddeen odeeffannoo himaa jiran. Namooti ajjeefaman kuni qeerroo Falmataa Dheeressaa fi Mallasaa Milkeessaa kan jedhaman mana maatii isaanii fuulduratti rasaasaan rukutamanii du'anii jedhama. Kana malees maanguddoo Balaachoo Ayyaala Kumee Dassoo fi Bayyanee Mul'isaa rasaasaan madaa'anii yaala dhabuun rakkoo cimaa keessa jiru jedha gabaasichi. Yeroo ammaa kana haalli giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa waraana guddaan hunkuramaa akka jiru maddeen odeeffannoo himaa jiru. Haa ta'u malee mootummaanis gama isaatiin hinjifannoo humaatu argataa akka hin jirre kan himan waraanni bilisummaa Oromoo dhibbootaan lakkaa'ee akka waraana isaa dhabamsiisaa jiru gabaafama. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin nuti qabanne kanuma fakkaata.